nagaa qaqqaaliiwwan maatii Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii barnoonni akkam hayyee har'ammoo fiiziksii kutaa 9 boqonnaa lammaffaa kutaa lammaffaa fi isa xumuraa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Kanaaf isinis hamma xumura viidiyochaatti na hordofuun dagatiin akkasumas yoo chaanalichaaf keessummaa taatan subscribe gochuu hin dagatiin akkasumas maatii kanneen taatan immoo viidiyoowwan laayik gochuu akkasumas barattoota Oromiyaa hunda bira akka dhaqqabuuf sheer gochuu hin dagatiin akkasumallee viidiyoowwan hojjetaman hundi dafanii akka isin bira ga'aniif mallattoo yaadachiisaa yookiin immoo notification batanitti bu'uu hin dagatiin. Amma kallattumaan gara barannoo har'a isiniif qabadhee dhiyaadheetti kan seennu ta'a jechuudha. Innis 2.2 measurement and safety safaraa fi of eeggannoo taasisuu qabnu jechuudha. Naannoo manneen yaalii yommuu fayyadamnu of eeggannoo taasisuu qabnu ni ilaalla jechuudha. Waa isaanii classification of physical quantities ramadiiwwan qaamolee safartamoo kan ilaalu ta'a jechuudha. 2.4 unit conversion jijjiirraa yuunitoota egaa yuunitoota ni jijjiirra jechuudha. Yuunitii gurguddaarraa gara yuunitii xixiqqaatti akkasuma yuunitii xixiqqaarraa gara gurguddaatti ni jijjiirra jechuudha. Akkaataa barbaachisummaa isaanii yookiin immoo akkaataa nuu mijataniin wanta baay'ee gurguddaa yommuu safaru yuunitoota baay'ee gurguddaa ta'an fayyadamna. Qaamolee safartamoo baay'ee xixiqqoo ta'an immoo yommuu safaru yuunitoota xixiqqoo fayyadamna jechuudha. Waa'ee kanaa bal'inaan kan ilaalu ta'a. Kanaafuu dammaqinaan hordofaa akkasumas qalamaa fi yaadannoo qabachuu hin dagatina. Sababni isaas fiiziksiin maalidha jechuudha. Sabjektii yookiin immoo gosa barnootaa shaakallii barbaadudha jechuudha. Kanaafuu kaalkuleeshiniiwwan yookiin immoo shallaggiiwwan jiran jala jalaan shaakalaatii yoo deemtan baay'ee isiniif galaa akkasumas isin hawwataa deema jechuudha. 2.2 measurement and safety safaraa fi of eeggannoodha jechuudha. First of all, what is measurement? Maani safara kan jennuun maalin? What's measurement? Measurement is the process of comparing an unknown quantity with another quantity of its kind called the units of measurement. Egaa safara kan jennuun maalidha jechuudha? Adeemsa qaama safaramaa hin beekamiin tokko qaama safaramaa beekamaa ta'e kan yuunitii jennee waamnuun madaaluuti jechuudha. Waa'ee yuunitii yeroo darbe dubbanneerra jechuudha. Kan irratti walii galame meetirii tokko hamma kana kan jedhame yookiin seentimeetirii tokko hamma kana jedhame yoo adda baafame giraamnis jechuudha. Wanta sanaan wanta biraan nuti hin beekne yommuu madaallu maal jedhama jechuudha? Safara yookaan measurement jennaani jechuudha. The measurement process has 3 key elements. Egaa adeemsi safarrii gaggeessuu kuni wantoota ijootaan sadi qaba jechuudha. Wantoota ijootaan sadi qaba. The first one is the physical quantity to be measured. Egaa wanti safaramu sun dirqama maal ta'uu qaba? Jiraachuu qaba jechuudha. Again the necessary measuring tools. Meeshaa wanta sana ittiin safaru baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf hanga safaruu yoo barbaanne hanga maaliin safarra? Madaala hanga nu barbaachisa jechuudha. Yommuu dheerina safaruu barbaanne maal nu barbaachisa? Uleewwan meetira garaagaraa nu barbaachisa jechuudha. Yeroo safaruu barbaanne sa'aatii nu barbaachisa jechuudha. Qaamni safaramu jiraachuu qaba. Ittaane meeshaan ittiin safaru jiraachuu qaba. The last one is units of measurements used as standard units. Maalidha jechuudha? Yuunitii safaraas nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf 5 hoonan jedhe 5 maal? Homtuun beekamu. 10 hoonan jedhe 10 maal? Hangan safaramu, yeroon safaramu, dheerinaan safaramu, wanti nani safarame hin beekamu jechuudha. Yuunitiin hoo jiraachuu baate. Garuu sa'aatii 5 hoonan jedhe yookiin immoo 50 kiloogiraama hoonan jedhe wanti nani safare sun maal ta'a? Ni beekama jechuudha. So wantoonni ijoon sadan kun safarii gaggeessuuf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wanta safaramu meeshaa ittiin safarru yuunitiin barbaachisaadha jechuudha safara keessatti. Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted references standard called unit. Egaa yeroo darbees dubbanneera safarriin qaama fiizikaalaa yookiin immoo qaama safartamoo kamiyyuu maal of keessa qaba jechuudha? Wal madaalchisuu jechuudha. Waliin madaalla jechuudha. Maaliin madaallaa? Yuunitii waaltawaa akka addunyaatti kan irratti walii galame filatame yuunitoota jiran isaanii maal goona waliin madaallaa jechuudha. Safara hunda keessatti yookiin immoo safarri yommuu gaggeessinu dirqama
waliin madaalliin kun jira jechuudha. It consists of two parts. Egaa inni kunis kutaalee lama qaba jechuudha. Safarriin kun safarrii gaggeessine lakkoofsaan yommuu ibsinu lakkoofsa fi unitiin yommuu ibsinu kutaa lama qaba. Kutaan lama kunis maalidha jechuudha? The unit and the number lakkoofsa fi unity jechuudha. Isumaan amma dubbadde indicating how many units are in the quantity being measured. Egaa unity qaba safarri tokko. Sila isinitti meera 50 kiloogiraamuu nan jedhe 50 lakkoofsa kiloogiraamni unitydha jechuudha. Lakkoofsi sun maal ibsa jechuudha? Unity meeqatu hamma unity meeqatu safara san keessa jira. Hamma unity meeqa amma 50 kiloogiraama hin jenne kiloogiraama 50 wanta san keessa jira yookiin immoo maasii waan tokko yookiin hangi wanta san 50 kiloogiraama jechaan jira. Dheerinis akkasuma jechuudha. Lakkoofsi maal ibsa jechuudha? Unity meeqatu hamma wanta saniiti. Unity meeqatu hamma wanta saniiti kan jedhu nuuf ibsa jechuudha. Akka fakkeenyaatti mee dheerina akkamitti safarra yookiin immoo dheerinni maali kan jedhu ni ilaalla. Safarri dheerinaa maal fayyadamne akka gaggeessinu kan ilaallu ta'a jechuudha. Length is fundamental physical quantity that describes the distance between two points. Egaa dheerina kan jennuun qaama safartamoo bu'uuraati jechuudha. Qaama safartamoo bu'uuraa ta'ee maal ibsa jechuudha? Fageenya tuqaa lama gidduu jiru ibsa jechuudha. Fageenya tuqaa lama gidduu jiru kan ibsu maal jedhama jechuudha? Length jennaan yookiin immoo dheerina jennaanii jechuudha. When you are measuring the length of objects, you are comparing it with the standard length. Egaa yommuu dheerina safartan akkuma sila dubbanne maalidha jechuudha? Waan waaltawaa ta'een yookiin immoo waan standard ta'e waliin madaaltu jechuudha. Wantoonni standard ta'an sun maal isaanii? Meetir, seentimeetir, milimeetir, kiloomeetir, and etc. Isaanii maal goona jechuudha? Compare goona yookiin immoo waliin madaallaa jechuudha. The SI unit of length is meter. Egaa isa kana ni beektu irra deddeebitanii yaadachiisaaf jechuudha. Unitiin waaltawaa dheerinaa maalidha jechuudha? Meter. Again, there are non-SI units of length like millimeter, centimeter, kilometer, and etc. Baay'ee isaanii jiru jechuudha. Light year baay'ee dabaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu unitiin waaltawaan meetira. Garuu unitoonni waaltawaa hin ta'in hedduutu jiru jechuudha. Hedduutu jiru. Maal jennee daree amma safara tokko barbaachisuuf wanti safaramu sun ni barbaachisa. The physical quantity to be measured. Again, necessary tools. The last one is unit. Amma kaa meeshaalee dheerina safaran maal akka ta'an unity ilaalleerraa wanti safaramu fageenya tuqaa lama gidduu jiru jenneerra meeshaalee akkamii fayyadamnee safarraa jennee ilaalla jechuudha. Ulee meetiraatiin safarraa dheerinoota uleen meetiraa kun gosa garaagaraa jiraachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argitan teeppiin kun jira jechuudha. Meetir teeppiin kun jira ofii isaatiin kan duubatti of deebisu self retracting metal tape isa kana fayyadamnee safaruu dandeenya. Again plastic tape inni kunis jira jechuudha. Fakkeenyaaf isan kana injiinaroonni akkasumas namoonni farniicharii adda addaa hojjetan itti fayyadamu jechuudha. Again invar tape kan jennaan isaan kanas injiinaroonni fi namoonni daandiiwwan garaagaraa hojjetan bal'inaan kan itti fayyadaman invar tape kan jedhamu gosuma tokko jechuudha. Hundi isaanii fageenya dheegaru isaan kunis immoo right angle forming items inni kun immoo right angle forming items jedha jechuudha. Akkuma argitan kofa sirrii daandiiwwan garaagaraa irratti yookiin iddoo garaagaraa irratti safaruuf yookiin immoo argachuu yommuu barbaanne isaan kana fayyadamna jechuudha. Dheerina isaallee ittiin safaruu dandeenya. Inni biraan inni beekamaan maalidha jechuudha? Meter stick or what we call ruler sarartuu yookiin immoo ulee meetiraa kan jennuunis dheerina safaruu nu fayyada. Fakkeenyaaf manneen yaalii keessatti ruularii maal goona jechuudha? Bal'inaan itti fayyadamna jechuudha. Again Vernier caliperuunis maalidha jechuudha? Diyameetirii wanta garaagaraa akkasumas deebzii wantoota akkasumas fageenya dheerina baay'ee xixiqqoo ta'an akkureetilii jechuudha. Sirrummaan isaa baay'ee olaanaa safara ta'een kan ittiin safarru maalidha jechuudha? Vernier caliperidha jechuudha. Inni biraa maayikiroomeetiriin illee akkasuma manneen yaalii keessatti itti fayyadamna jechuudha. Manneen yaalii keessatti itti fayyadamna. Diyaameetiriiwwan wantoota baay'ee xixiqqoo ta'anii hamma safara baay'ee sirrummaa olaanaa qabuun safaruuf kan nu fayyadanidha jechuudha. Egaa kanneen alas meeshaaleen dheerina safaruuf fayyadan hedduu jiru jechuudha. Maqaa garaagaraa itti moggaafamanii garuu hundi isaaniiyyuu
gaheen isaanii maalidha jechuudha? Gaheen isaanii dheerina safaruudha jechuudha. Dheerina yookiin fageenya, fakkeenyaaf dheerina jechuu dandeenya. Fageenya hiikaan isaanii tokkuma jechuudha. Length and distance kan jennu sana. Isaan kun hunduu dheerina wantoota safaruuf nu barbaachisu yookiin immoo nu gargaaru jechuudha. The other is measuring mass. Amma kaa fakkeenya ilaalaa jirra jechuudha. Bu'uura warreen ta'an maal ilaallee? Lengthii ilaallee, amma immoo maasii ilaallee jechuudha. Yookiin immoo hanga akkamitti safarraa kan jedhu ilaalla. Hangis maal akka ta'e overview san ilaalla jechuudha. As you know, mass is a basic physical quantity. Egaa hangis maalidha jechuudha? Qaama safaramaa bu'uuraati jechuudha. It is defined as the amount of matter contained in a body. Egaa hanga jechuun hamma maatarii qaama tokko keessatti argamuti jechuudha. Measuring mass is a day-to-day activity in human life. Egaa hanga safaruun sochii guyyaa guyyaa keenyaa yookiin immoo jireenya guyyaa guyyaa keessatti baratamaadha jechuudha. Fakkeenyaaf suuqii dhaqnee maal bitanna? Suuqii yookiin immoo gabaa deemnee wantoota garaagaraa bitachuu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo bal'inaan kan bitamu sukkaara bitachuu dandeenya. Sukkaarri sun hanga isaa beekameeti jechuudha. Kiiloo tokko, kiiloo walakkaa, nuusa jennee kan bitannu jechuudha. Buna bitachuu dandeenya jechuudha. Wantoota garaagaraa wantoonni hundi midhaanis ta'ee wantoonni baay'een mana keessatti ittiin fayyadamnu maaliin madaalamanii gurguramu? Hanga isaaniitiin madaalamanii gurguramu jechuudha. People in various parts of the world measure the mass of an object in different ways. Egaa akkuma beekamu namoonni addunyaa iddoo garaagaraa keessa jiraatan hanga mala garaagaraatiin safaru jechuudha. Hanga wantoota mala garaagaraatiin safaru. Haa ta'u malee unitiin walta'aan hanga kilogiraamaa jechuudha. The SI unit of mass is kilogram. There are also non-SI units used to measure the mass of an object. Egaa beekamaadha. Akkuma SI unitiin yookiin immoo unitiin walta'aan qaama safartamuu tokko ittiin ibsinu jiraatus unitiin immoo miti walta'aa ta'anis ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf unitiin miti walta'aa hanga safaruun fayyadan kanneen akka giraama, kuntaala, toonii fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Isaan kun hunduu maal safaruuf nu fayyadu? Hanga safaruuf nu fayyadu jechuudha. In scientific way, mass is measured by an instrument called beam balance. Egaa safara keessatti wantoota ijoo sadi ilaalaa deemna jechuudha. Sadi ilaalaa deemna. Wanta safaramu, meeshaa ittiin safarruu fi yuunitii ittiin ibsinudha jechuudha. Kanaafuu hangis meeshaa ittiin safaramu qaba jechuudha. Meeshaan kunis akkuma kan leengisii argitan meeshaalee garaagaraa jiran, kan hangaatis meeshaalee garaagaraa jiru jechuudha. Garuu mala saayinsawaatiin hanga safaruuf kan itti fayyadamnu biim baalaansii yookiin immoo madaala hangaa jedhama jechuudha. Meeshaaleen kunniin maal akka ta'an mee haa ilaallu jechuudha. The first one is electronic beam balance, or we can say it electronic compact scale. Yaa hammi isaanii garaagarummaa yoo qabaatanis electronic beam balance kan jedhamin kun akkuma asirratti argitan amma hanga wanta kana 50 giraama ta'u maaliin nuuf fide jechuudha? Lakkoofsan nuuf fide jechuudha. Egaa electronic beam balansiin kun more accurate kan ta'anidha jechuudha. More accurate kan ta'ani, sirrummaan isaanii baay'ee olaanaa kan ta'e manneen yaalii keessatti illee akkasumas iddoowwan garaagaraa keessatti gabaa ammayyaawaa keessatti illee amma itti fayyadamuun jalqabameera. Fakkeenyaaf bulchiinsi magaalaa tokko tokko suuqiiwwan madaala hanga isa kana akka fayyadaman yookiin electronic beam balance kan akka fayyadaman maal godheera jechuudha? Labsii baasaa jiru jechuudha. Kanaafuu maaliif sirrummaan isaa baay'ee olaanaa waan ta'eef lakkoofsaan waan agarsiisuuf dogoggorri yookiin immoo loogiin garaagaraa ni hir'ata jechuudha. Triple beam balance. Egaa isa kana triple beam balance kan jennuun immoo isa kana yeroo baay'ee manneen yaalii keessatti ittiin fayyadamna jechuudha. Triple beam balance kan jennu manneen yaalii keessatti fayyadamna. Egaa iskeeliiwwan sadi qaba. Triple kan jedhameefis kanumaa fi iskeeliiwwan sadi qaba. Inni kunis hanga wantoota safaruuf nu fayyada jechuudha. Keessattuu manneen yaalii keessatti. Again double pan balance. Egaa double pan balance egaa akkuma asirraa argitan paanii lama qaba. Inni kunis bal'inaan kan itti fayyadamnu manneen yaalii keessatti jechuudha. Akkasuma isa naannoo suuqeetti itti fayyadamnuun wal fakkaata, garuu isaan kunniin inni kunii fi inni kun manneen yaalii keessatti kan itti fayyadamnudha. The other is local beam balance. Egaa ofuma keessanii hojjechuu kan dandeessan jechuudha. Inni kun ofuma keessanii hojjechuu dandeessu waan ulfaatina walqixxaa qabu yookiin immoo hanga walqixa qabu asiif gama kanaan funyoowwan kanas dheerina isaanii walqixxeessitanii isinumtu hojjechuu dandeessu jechuudha. Again spring balance. Egaa spring balancein kallattiidhaan meeshaa hanga safaruu qofa miti jechuudha. Weightii illee yookiin immoo
ulfaatinallee safaruu nu fayyada. Garuu spring balances hanga safaruuf keessattuu manneen yaalii keessatti itti fayyadamna. Akkasumas argitaniitu yoo ta'e namoonni fuduraalee garaagaraa daandii irratti gurguran ishee kana fayyadamu jechuudha. Ishee kana fayyadamu jechuudha. Kanaafuu hanga safaruuf spring balansiin illee maal nu godha jechuudha nu fayyada jechuudha. The other is measuring time. Egaa qaamolee safartamuu bu'uuraa muraasa isaanii akkamitti akka safarruu fi maal akka ta'an ilaalaa jirra jechuudha. Time is a basic physical quantity. Akkuma dheerinaa fi hanga yeroonis maalidha jechuudha qaama safartamuu bu'uuraati jechuudha. It describes the duration between the beginning and end of an event. Egaa yeroon maalidha jechuudha turtii taateewwan lama gidduu jiru yookiin immoo jalqaba taatee tokkoo fi xumura taatee tokko gidduu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf isin halkan sa'aatii 5tti raftanii barii sa'aatii 12tti yoo kaatan maaliin safarama jechuudha inni kun time yookiin immoo yeroodhaan safarama jechuudha. Jalqaba yeroo raftan yeroo kaatan. The duration between the beginning of an action or an event and end of an event. Gidduu kana lama gidduu kan jiru yeroo jiru yookiin immoo turtii jiru kan ittiin safarru yeroo yookiin immoo maal jennaan jechuudha time jennaan jechuudha. The SI unit of time is second. Egaa unitii waaltawaa qabu jechuudha qaamoleen safartamoo hundi isaanii iyyuu. Kanaaf unitiin waaltawaa yeroo immoo maalidha jechuudha secondiidha jechuudha. Akkuma beektan nan SI unit kan ta'an kan yeroo hedduu isaanii jiru jechuudha. Hour, minute, day, week, month, year and etc. Isaan kun iyyuu maalidha jechuudha nan SI unitiidha jechuudha. Some people in the rural parts of Ethiopia traditionally use the position of the sun or the position of shadows of their houses or trees to estimate the time. Egaa beekamaadha jechuudha keessattuu biyya keenya keessatti yeroo tilmaamuudhaaf maal fayyadamu jechuudha bakka itti argama aduu yookiin immoo bakka itti argama gaaddidduuwwan manaa ta'uu danda'a gaaddidduu mukkeenii ta'uu danda'a yeroo tilmaamuuf itti fayyadamu jechuudha. Kun ekspiriyaansiidhaan muuxannoodhaan irra deddeebi'anii arguudhaan sa'aatii 6tti gaaddidduun mana keenya eessa gaasinis itti fayyadamtan keessattuu ijoollee baadiyyaa yoo taatan wanti kun baay'ee baratamaadha jechuudha. Yeroo ni beekna jechuudha. Gaaddiduu irratti hundoofne daqiiqaa dogoggoruu dandeenya garuu sa'aatii hamma kanaa ni ta'a kan jedhu tilmaamama baratamaadha jechuudha. The use of sunrise and sunset as time measuring device is called sundial. Egaa yeroo tilmaamuudhaaf bahuu aduu yookiin immoo lixuu aduu itti fayyadamuun kun sundial jedhama jechuudha. Sundial jedhama jechuudha. Aduurraa yeroo tilmaamuu yookiin immoo yeroo ilaaluu akka jechuuti jechuudha. However, this way of measuring time has no standard and is not accurate. Egaa haa ta'u malee inni kun standardii miti jechuudha. Standardii hin qabu akkasumas sirrummaan isaa baay'ee xiqqaadha yookiin immoo sirrummaa hin qabu jechuudha. Amma immoo meeshaalee yeroo safaruudhaan nu fayyadan muraasa isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Different scientific time measuring device like stopwatch. Egaa stopwatch kan jennuun fakkeenyaaf isaan kunniin mana yaalii keessatti baay'ee nu barbaachisu jechuudha. Egaa mana yaalii carraa argattanii mana yaalitti yaaliiwwan ni hojjettu ta'e yookiin bilbila keessan fayyadamtan yookiin immoo sa'aatii kana sa'aatii dhaabbatu kana yoo qabaattan wanta tokko yommuu yaalii tokko jalqabdan fakkeenyaaf guula waan tokko yookiin ariitii waan tokko safaruu yoo barbaaddan wanticha sochii agarsiistu yeroo sochii agarsiistan sa'aatii keessan lakkoofsisuu jalqabdu jechuudha. Yeroo wantichi sochii dhaabe ni dhaabdu jechuudha. Kanaaf stopwatch kan jennuun jechuudha. Bal'inaan mana yaalii keessatti fayyadamna. The other is digital clock. Digital clock kan jennu maalidha jechuudha kun immoo lakkoofsaan kan nutti himu jechuudha. Yeroo meeqa akka ta'e lakkoofsaan kan nutti himu bifa kanaan. Kanaafuu sa'aatiiwwan lakkoofsaan nutti himan kan harka keenyatti hidhannu baay'een isaanii digital clock yookiin immoo digital watch jedhamu jechuudha. Again analog clock. Analog kan jennuun kun immoo inni kunis baratamaadha. Xiyyaan kan analog wanti jedhu jiraate wantichi maaliin nutti agarsiisa jechuudha. Xiyyaan ni naannofti fakkeenyaaf yeroo sochii waan tokko gara kallattii sochii sa'aatii fi faallaa kallattii sochii sa'aatii jenna jechuudha. Clockwise and anti clockwise kan jennu kanaaf jechuudha. Garamitti naannofti garanatti naannofti jechuudha sa'aatii sakandii tokko tokkoon naannofti. Isheen tokko isheen dheertuun sakandii isheen giddu galeessi daqiiqaa isheen immoo gabaabduu taate yeroo yookiin immoo sa'aatii nuu safarti jechuudha. Akkasuma gosoota garaagaraa jiru meeshaaleen kunniin akka fakkeenyatti jechuudha.
Laboratory safety rules. Egaa kanarra ilaallu keessaa safara ni gaggeessitu yoo ta'e safara yeroo baay'ee kan gaggeeffamu saayintistoonni yookiin immoo barataan saayinsii safara kan gaggeessu yookiin wantoota kan safaru eessatti jechuudha laaboraatoorii keessatti yookiin immoo mana yaalii keessatti jechuudha. So waa'ee of eeggannoo mana yaalii osoo ittiin galin dura maanni laaboraatoorii maal akka ta'e overview jecha tokko lamaan ni ilaalla jechuudha. What is laboratory? It is a building, a part of building or other place specifically designed for scientific work. Egaa mana yaalii yookiin immoo laaboraatoorii kan jennuun ijaarsa jechuudha. Ijaarsa yookiin immoo kutaa ijaarsaa yookiin iddoo wayii maaliif kan ijaarame hojii saayinsawaatiif kan ijaarame jechuudha. Hojii saayinsawaatiif kan ijaarame yookiin immoo kan saxaxame maal jedhama? Mana yaalii jedhama jechuudha. It contains many pieces of apparatus and materials for practical use. Egaa manni yaalii kun maal of keessa qaba? Meeshaaleewwan garaagaraa maaliif nu gargaaran shaakala saayinsii yookiin immoo eksperimentiiwwan garaagaraatiif nu fayyadaniif kan of keessaa qabudha jechuudha. Experimentiin maal inni asuma? Experiment is a scientific step-by-step process undertaken to make a discover, test a proposed law or theory or demonstrate a known fact. Egaa experiment kan jennu adeemsa murtaawaa ta'e kan qabu, adeemsa saayinsawaa, adeemsa murtaawaa ta'e kan qabu maalidha jechuudha. Tiyooriiwwan yookiin immoo yaadiddamoota saayinsawaa akkasumas dhugaawwan saayinsawaa bira ga'uuf yookiin mirkaneessuuf kan taasifnu kamiyyuu maal jedhama jechuudha? Experiment jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf guullee harkisa dachee 9.8 egaa kuni qabxii gidduu galeessatti fudhatame jechuudha. 9.8 meetira per second skeelidha kan jedhu yaaliidhaan maal gochuu dandeessu? Mirkaneessuu dandeessu. Garuu iddoo jirtanitti hundooftanii 9.8 gadis argachuu dandeessu, 9.8 olis argachuu dandeessu jechuudha. Ol ka'iinsa yookiin immoo altituudii keessan irratti hundooftanii jechuudha. Akkasuma wantoonni hedduun jiru jechuudha. Known fact kanneen jedhaman fakkeenyaaf ifni gara halluuwwanitti ni caccabaa kan jedhamu barataniitu. Ifni adiin qindoomina halluuwwan garaagaraati jettanii ispeeshaalii adda baanii kan mul'atan halluuwwan torba san jiru. Sana mana yaalitti piriizimii fayyadamtanii maal gochuu dandeessu? Mirkaneessuu dandeessu jechuudha. So inni maal jedhama jechuudha? What we call experiment yaalii jennaanii jechuudha. Okay, a systematic and a careful laboratory work is an essential part of any science program since laboratory work is the key to progress in science. Egaa malli qindaa'anii fi of eeggannoo taasifame hojii mana yaalii keessatti nuyi hojjennu maal jechuudha? Kutaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kutaa baay'ee barbaachisaa ta'e maal nu fayyada? Hojii mana yaalii kan nu barbaachisudha jechuudha. Saayinsii keessatti guddina saayinsii fiduudhaaf baay'ee nu barbaachisa jechuudha mana yaaliitti fayyadamuun. The equipment and apparatus you use involve various safety hazards just as they do for working physicists. Egaa meeshaaleen nuyi itti fayyadamnu kunniin maal fayyadamu maal qabu jechuudha? Of eeggannoo mataa isaanii danda'an qabu jechuudha. Fakkeenyaaf mana yaalii fiiziksii keessatti meeshaaleen elektirikiitiin wal qabatan jiraachuu danda'u. Meeshaaleen ifaan wal qabatan jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf ifni leezar laayitoonni daawwitii irra qubatanii kallattii reetinaa keenya irra yoo qubatan dhiibbaa ija keenya irraan gahuu danda'u jechuudha. Elektirikiin ni beektu dhiibbaa inni qabaachuu danda'u. Kanaafuu yaaliiwwan hundi maal mataa isaanii qabu jechuudha? Of eeggannoowwan mataa isaanii danda'an qabu jechuudha. Students should follow the general laboratory safety guidelines so that working in the physics laboratory can be a safe and enjoyable process of discovery. Egaa isin barattoonni yommuu mana yaalii kamiyyuu galtan mana yaalii fiiziksii qofa miti of eeggannoo mana yaalii sanaaf barbaachisu maal gochuu qabdu jechuudha? Hordofuu qabdu jechuudha. Maaliif kunis nageenya keessaniif akkasumas mana yaalii itti gammaddanii akka itti fayyadamtaniif jechuudha. Mee amma seerota yookiin immoo of eeggannoowwan yommuu mana yaalii seenu gochuu qabnu muraasa isaanii yaa ilaalu. Laboratory safety rules. Always wear a lab safety goggles. Egaa maal safety goggles yookiin immoo of eeggannoo ija irratti kan godhatamu kana maal gochuu qabna jechuudha? Mana yaalii goggles yoo danda'amaa ta'e maal gochuu qabna jechuudha? Eye goggles kana yookiin immoo safety goggles kana godhachuu qabna yookiin immoo uffachuu qabna jechuudha. Avoid wearing baggy clothing, bulky jewelry, dangling bracelets, open-toed shoes or sandals. Egaa wantoonni immoo nuyi uffachuu hin qabne maalidha jechuudha? Uffata baay'ee gurguddaa ta'an, faaya garaagaraa dheedheeratan fakkeenyaaf faaya gurra irratti godhatamu ta'uu danda'a. Dangling bracelets akkasumas harka irratti wantoonni godhatamu faaya harka irratti godhatamu
baay'ee dhedheeratan ta'uu danda'a. Kopheewwan fakkeenyaaf kophee sandals yookiin immoo isa kana kophee siliiparii kan jennu kana godhatanii mana yaalii seenuun hin danda'amu jechuudha. Yookiin immoo hin barbaachisu. Kun sababni isaa waan biraa fi miti jechuudha. Fakkeenyaaf keemikaalonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Wantoonni garaagaraa keemikaalli sun osoo yaalii gaggeessaa jiraatan akka carraa ta'e gara miila keessanitti yoo dhufe kallattumaan qaama keessan argata. Qaamni keessan ni madaa yookiin ni miidhamtu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo keessanii fi mana yaalii yommuu gartan yoo danda'ama ta'e seeftii shuu yookiin immoo kophee miila keessan uwwisuu danda'u godhachuu qabdu jechuudha. Never work alone in the laboratory. Egaa hamma danda'ametti mana yaalii keessa kophaa keessan hojjechuu hin qabdani jechuudha. Sababni isaas maaliif? Keessattuu isin amma haaraadha. Muuxannoo guddaa mana yaalii keessatti hin qabdanii wantoonni garaagaraa balaan garaagaraa uumamuu danda'a. Balaan yoo isin irra ga'e yoo balaan uumame nama isin oolchuu yookiin nama isiniif qaqqabu yoo xiqqaate maal gochuu qabdu? Qabaachuu qabdu jechuudha. Only books and notebooks needed for the experiment should be in the lab. Egaa mana yaalii qabattanii kan dhuftan yaadannoo keessanii fi yoo maanuwaalii qabaattan yookiin immoo kitaaba daree keessanii qofa fidattanii dhufuu qabdu jechuudha. Mana yaalii qabattanii mana yaalii yommuu seentan maal fiddanii dhufu maal qabattanii deemuu qabdu? Kitaaba keessan yookiin maanuwaalii keessanii fi yaadannoo keessan qofa isin barbaachisaa jechuudha. Read about the experiment before entering the lab. Yoo ni danda'ama ta'e waa'ee yaalii sana dursa dubbisaatii seenaa. Mana yaalii yommuu deemtan yaalii sana adeemsa isaa bu'aan isaa maali? Maaltu ga'uu danda'a? Of eeggannoon barbaachisu maali? Balaan uumamuu danda'u maali kan jedhu beektanii yoo seentan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Never test chemicals or do not touch. Egaa kunis isinitti himamu jechuudha. Isiniyyuu baay'ee beektu mana yaalii keessatti keemikaala kamiyyuu yookiin wanta kamiyyuu maal gochuu dhandhamuu hin qabdani jechuudha. Even not a smell. Akkasuma maal gochuu hin qabdani? Fuunfachuu illee hin qabdani jechuudha. Egaa fooliin isaanii qofti akkasuma dhandhamni isaanii kan baay'ee summaa'uutaan jiru waan ta'eef jedha. Do not eat, drink, apply cosmetics or chew gum in the laboratory. Egaa kunis beekamaadha. Mana yaalii keessatti nyaata kamiyyuu nyaachuun hin danda'amu. Wanta kamiyyuu dhuguun hin danda'amu. Kosmootiksiiwwan garaagaraa fakkeenyaaf wantoota garaagaraa fayyadamuun hin danda'amu hin barbaachisu jechuudha. Akkasuma maastikaallee alalchuun hin danda'amu jechuudha. Kuni seeftii keessaniif. Maaliif manneen yaalii keessatti paartikiloonni garaagaraa kan isin miidhuu danda'an qilleensa keessa jiraachuu danda'u jechuudha. Yeroo isin nyaata fayyadamtan yookiin yeroo isin maastikaa alalchitan paartikiloonni sun gara afaan keessanii seenuudhaan maal isin gochuu danda'u? Isin miidhuu danda'u jechuudha. Report all accidents to the teacher immediately, no matter how minor. Egaa balaan kamiyyuu yoo uumame yeruma sana barsiisaa keessanitti yookiin immoo ogeessa mana yaalii keessanitti himuu qabdu jechuudha. Maaliif hamma barbaade xiqqaallee yoo ta'e jechuudha. Balaawwan baay'ee xixiqqoo ta'an gurguddachuu danda'u jechuudha. Gurguddachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf balaan ibiddaa yoo uumame ibiddi iddoo xiqqootti qabata magaalaa guutuu yookiin immoo biyya guutuu gubuu danda'a jechuudha. Akkasuma balaan elektirikii ta'uu danda'a. Keemikaalonni baay'ee summaa'oo ta'an jiraachuu danda'u jechuudha. Keemikaalli sun iddoo xiqqoo xiqqoo madaan isaanii xiqqoo madaa'anii adeemsa keessa babal'achaa deemu. Kana balaa jalaa of baasuuf wanta uumame kamiyyuu meeshaanis yoo cabe maalidha jechuudha iftoominaan barsiisaa keessanitti himuu qabdu jechuudha. Exercise caution when working with electrical equipment. Egaa of eeggannoowwan maal gochuu qabdu yeroo meeshaalee elektirikii fayyadamtan of eeggannoo barbaachisu hordofuu qabdu jechuudha. Perform only those experiments authorized by the teacher. Egaa yaalii barsiisonni keessan akka hojjettan isiniif eeyyaman yookiin immoo isin ajajan qofa hojjettan filatamaadha jechuudha. Wash hands thoroughly after participating in any laboratory activity. Egaa harka keessan sirriitti dhiqachuu qabdu jechuudha. Ni danda'ama ta'e manneen yaalii fayyadamtanii erga baatanii keessattuu naannoo mana yaalii keemistiriitti keemikaalota garaagaraatiin tuttuqqiin ni jiraata waan ta'eef naannoo sanatti harka keessan sirriitti dhiqachuu qabdu jechuudha. Manneen yaalii hundatti jechuudha. Kun amma mana yaalii barumsaa keessatti qofame jechuudha. Gara fuulduraatti isin yommuu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa xumurtan yuunivarsiitiiwwan seentu. Yuunivarsiitiiwwan yommuu seentan immoo laaboraatoorii garaagaraa affeeramuu dandeessu jechuudha. Warshaalee garaagaraa ta'uu danda'a. Meedikaal laaboraatoorii garaagaraa ta'uu danda'a. Kanaafuu yommuu laaboraatooriitti fayyadamtan booda yeroo kamiyyuu maal gochuu qabdu? Harka keessan dhiqachuu qabdu jechuudha. Amma immoo waa'ee maalii ilaalla? Waa'ee ramaddiiwwan
qaamolee safartamoo ilaalla jechuudha. Waa'ee ramaddiiwwan qaamolee safartamoo, waa'ee qaamolee safartamoo yeroo darba keessatti baay'ee keessa gadi buunee hin ilaalle. Maaliif as jalatti ni ilaalla waan ta'eef jechuudha. Har'a sirriitti ilaalla jechuudha. Classification of physical quantities. Physical quantity is anything that you can measure and describe by a number and a unit. Egaa qaama safaramaa yookiin qaama safartamoo kan jennuun wanta kamiyyuu isin safaruu dandeessan. Isin safartanii maaliin lakkoofsa fi yuunitiidhaan wanti isin ibsuu dandeessan hundisaa maal jedhama? Qaama safaramaa jedhama jechuudha. Wanta safarree lakkoofsa fi yuunitiidhaan ibsuu dandeenyuun maal jennaani? Qaama safaramaa yookiin in English physical quantity jennaani jechuudha. For example, length, dheerina, temperature, distance, fageenya, time, yeroo, speed, velocity, and etc. waan barbaanne kaasu isaan kun hundi isaanii qaama safaramoo jedhamu jechuudha. Quantities that can be measured directly or indirectly are known as physical quantity. Egaa wanti kallattiidhaanis alkallattiidhaanis safaramu qaamuma safaramaa jedhama jechuudha. Maaliif directly and indirectly jennee jechuudha. Directly kan jenne kallattiidhaan kan safaraman. Fakkeenyaaf dheerina, yeroo, meeshaalee fayyadamnee kan safaru. Kan biraa hanga, karentii elektiriikii kallattiidhaan kan safarru kunniin maal jedhamu isaan? Directly safarraa jechuudha. Maal akka jedhaman itti dhufna. Basic and derived physical quantity jedhamu jechuudha. Hundi isaanii garuu physicaluma quantity jedhamu jechuudha. Qoqqoodamicha isaanii gara gadaanutti ni ilaalla jechuudha. The measured values of physical quantities are described in terms of number and unit. Egaa jenneerra qaamni safaramaan kamiyyuu lakkoofsa fi unitiidhaan ibsama jechuudha. Each physical quantity and its unit have a symbol. Egaa qaamni safaramaan kamiyyuu akkasumas yuunitiin isaa bakka bu'ee qaba jechuudha. Bakka bu'ee qaba. Fakkeenyaaf length maaliin bakka buusna? L. L dhaan bakka buusna jechuudha. Time T dhaan bakka buusna. Meetira M dhaan bakka buusna. M small dhaan bakka buusna. Secondii hundi isaaniitu maal qabu jechuudha? Bakka bu'ee mataa isaanii danda'e ni qabu jechuudha. Some physical quantities are directly measured while other physical quantities are measured by combining two or more measurable quantities. Egaa qaamoleen safartamoo kun muraasni isaanii kallattiidhaan safaramu. Muraasni isaanii immoo yookiin immoo baay'een isaanii immoo qaamolee safartamoo kallattiidhaan safaraman kana walitti fiduudhaan, waliin baay'isuudhaan, walii hiruudhaan kan argannu ta'a jechuudha. Physical quantities can be classified into two, such as fundamental or basic physical quantities. Qaamolee safartamoo bu'uuraa kan jennuun sana kan kallattiidhaan safaraman that can be measured directly. Derived physical quantities that derived from other basic physical quantities kan qaamolee safartamoo bu'uuraa irraa walitti dhufuudhaan yookiin immoo irraa shallagaman qaamolee safartamoo shallagamoo jennaanii jechuudha. Qaamolee safartamoo bu'uuraa fi qaamolee safartamoo shallagamoo jennaanii jechuudha. Fundamental or basic physical quantities are physical quantities which can be measured directly. Isaan kallattiidhaan safaraman maal jennaan jechuudha? Qaamolee safartamoo bu'uuraa or fundamental physical quantities. They cannot be described in terms of other physical quantities. Egaa isaan kunniin maaliin ibsuu hin dandeenyu jechuudha? Qaamolee safartamoo birootiin ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Kallattumaan safarra malee qaamolee safartamoo biroo irraa wanti nuyi shallagnu hin jiru jechuudha. Safaramanii kan argamanidha jechuudha. Meeshaalee mataa isaanii dandeessanii necessary tools kan jennee isaanii kallattiidhaan safarree argachuu kan dandeenyudha jechuudha isaan kunniin. The units used to measure fundamental quantities are called fundamental units. Egaa unitiin fundamental quantity yookiin immoo qaama safaramaa bu'uuraa tokko safaruuf nu gargaaru maal jedhama? Unitii bu'uuraa yookiin immoo basic units or fundamental units jennaanii jechuudha. There are 7 fundamental physical quantities. Egaa qaamolee safartamoo bu'uuraa kanneen jedhaman torbatu jiru jechuudha. Torbatu jiru jechuudha. Torban kuni unitii isaanii faana as keessa nu ta'aniiru jechuudha. The first one is length, dheerina jechuudha. Bakka bu'eensaa small l, basic unit, meter, symbol isa kana jechuudha. Mass, bakka bu'eensaa unitiin isaa kiloogiraama, bakka bu'eensaa time t, bakka bu'eensaa jechuudha. Unitiin ittiin safaru second, bu'een secondii small letter, s, temperature, t capitalidhaan bakka bu'aa. Basic unitiin isaa yookiin immoo unitii waltawaa isaa Kelvin K dhaan bakka bu'aa. Current I dhaan bakka buusna. Unitii waltawaa isaa Ampere A dhaan bakka bu'aa. Amount of substance hamma wantoota
Nidhaan bakka bu'aa. Yuunitiin isaa mooliidha. Simbooliin isaa immoo mool ishee gabaabbattee barreessitu kana jechuudha. Luminous intensity cimina ifaa IVdhaan bakka bu'aa. Yuunitiin waaltawaan isaa kaandeellaa. Simbooliin isaa small cddha jechuudha. Small cd isaan kunniin qaamolee safartamoo bu'uuraa kan jennuun isaan kana torbanii jechuudha. Isaan kana torban kallattiidhaan safarree argachuu kan dandeenyu qaamolee safartamoo biroo hundi isaanii walitti dhufeenya yookiin isaan kanarraa shallagamu jechuudha. Isaan kana lama yookiin lama ol ta'uu danda'u jechuudha. Isaan kanarraa shallagamanii kan argaman immoo itti dhufnaa maal jennaan jechuudha? Derived physical quantities jennaani jechuudha. Physical quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurements are called derived physical quantities. Egaa qaamolee safartamoo shallagamoo kan jennuun kunniin ibsamuudhaaf yookiin immoo argamuudhaaf qaama safaramaa bu'uuraa biraa irratti hundaa'a yoo ta'e maal jedhama jechuudha? Qaama safartamoo shallagamoo jedhama jechuudha. The units of derived quantities which depend on fundamental units for their measurement are called derived units. Egaa akkuma sila jenne isaan unitiin derived physical quantity itti ibsinu derived units jedhamu. Kan basic ittiin ibsinu immoo fundamental or basic units jedhamu jechuudha. Area, volume, density, speed, velocity, force are some examples of derived physical quantities. Baay'ee isaanii tarreessuu dandeenya jechuudha. Kan shallagamanii dhufan hundi isaaniitu maalidha jechuudha? Maal jedhamu jechuudha? Derived physical quantities. Fakkeenyaaf amma depend on asitti yoo ilaaltan maal jedha? Physical quantities which depend on one or more jedha. One maaliif jedhe? Fakkeenyaaf volume fudhadha. Volume yoo fudhattan akkasuma area yoo fudhattan qaama safartamoo gosa tokko qofa irratti hundaa'a jechuudha. Dheerina qofa irratti hundaa'a jechuudha. Dheerina sadiitu walitti dhufee volume ta'a. Dheerina lamatu walitti dhufee area ta'a jechuudha. Okay. Amma immoo qaamolee safartamoo shallagamoo muraasaa fi yuunitiiwwan isaanii kan ilaalu ta'a jechuudha. Akkasumas yuunitiin isaanii dhuguma yuunitoota qaamolee safartamoo bu'uurarraa dhufanii kan jedhanis as jalatti ni ilaalla jechuudha. Gabatee kana keessatti mee fakkeenyaaf ispiidii ilaallu. Ispiidiin maaliin bakka bu'aa? Egaa viidhaan bakka bu'aa. Foormulaan isaa maalidha? Distance divided by time. Egaa fageenya hiruu yerootiin arganna jechuudha. Yuunitiin isaa meetir per second argitanii amma distaansiin maalidha? Lengziidha jechuudha. It is basic physical quantity. Time. It is also basic physical quantities. Unitiin isaanii meetira jala second, meetir per second. Kuna. Density. Densitiin is roodhaan bakka bu'aa. Qubee Giriikii roodhaan bakka bu'aa. Maalidha inni immoo mass divided by volume. Egaa maasin basic physical quantity dha. Volumiin immoo maalidha? Basic physical quantity sadirraa dhufe jechuudha. Yookiin immoo qaamolee safartamoo bu'uuraa sadirraa dheerina sadiitti walitti baay'atee dhufa jechuudha. Dheerinni sadi maal taare? Yuunitiin isaa kiloogiraam per meetir kiiyuub kana. Kiloogiraamni maalidha? Yuunitii bu'uuraati jechuudha. Meetirroo yuunitii bu'uuraati jechuudha. Kiiyuubii qaba jechuudha. Argitan? Acceleration. Eedhaan bakka buusnaa. Velocity divided by time. Meetir per second square dha jechuudha. Velocitiin mataan isaa jalqaba irratti maalidha? Is it basic or derived? It is derived physical quantity. Qaama safartamoo shallagamoodha jechuudha. Maalirraa shallagna? Displacement over time dha jechuudha. Displacement maalin? Length dha. It is basic physical quantity. Time keenya square dha jechuudha. Kun unitiin isaas akkasuma meetir per second square dha jechuudha. Force. Capital F dhaan bakka buusnaa. It is formula is mass times acceleration. Hangaa fi guula waan tokko waliin baay'isnee arganna jechuudha. Newton jennee kan bakka buusnu kun maalidha jechuudha? Kiloogiraam meetir per second square. Kiloogiraamiin yuunitii maaliti? Bu'uuraati kan hangaa. Meetirroo yuunitii bu'uuraati. Sekondiinoo yuunitoonni isaanii hunda maalidha jechuudha? Maaliin ibsamu jechuudha? Yuunitoota bu'uuraatiin ibsamu jechuudha. Work. Capital W dhaan bakka bu'aa. Formulaan isaa humna baay'isuu qaxxaamuraati. Yuunitiin isaa juuliidha. Juulii tokko jechuun kiloogiraam meetir square per second square. Egaa kiloogiraamni yuunitii bu'uuraatii meetira sekondiinis jechuudha. Pressure. Capital P dhaan bakka bu'aa. Yuunitii waaltawaan isaa paaskaalidha. Paaskaalii tokko jechuun kiloogiraam per meetir second square dha jechuudha. Kiloogiraamni yuunitii bu'uuraatii meetira. Hundi isaanii kanaafuu qaamoleen safartamoon nuyi saayinsii keessatti dubbannu hundi isaanii maaliin ibsamu jechuudha? Qaamolee safartamoo bu'uuraatiin ibsamu jechuudha. Physical quantities can also be classified as scalar and vector quantities. Egaa
qaamolee safartamoo bu'uuraa fi shallagamoo jennee qoodu akkuma dandeenyu amma immoo kallattii wajjin ibsamuu fi kallattii malee ibsamuu isaanii irratti hundaa'anii kalqabee fi kaldhabee jedhamanii iddoo lamatti hiramu jechuudha. Iskalar kaldhabee, vector kalqabee jennee qooduu dandeenya jechuudha. Some physical quantities are described completely by a number and a unit. Egaa qaamoleen safartamoo muraasni isaanii maaliin ibsamu? Lakkoofsaa fi yuunitii qofaan ibsamu jechuudha. Isaan akkanaa kun maal jedhamu? Scalar jedhamu jechuudha. Innis bareechitanii beektu jechuudha. A number with a unit is called magnitude. Egaa lakkoofsii fi yuunitiin fakkeenyaaf 5 kiloogiraama yoo nan jedhe magnitude yookiin immoo hamma jenna jechuudha. Magnitude jechuun size yookiin immoo hamma jechuun dandeenya. However, other quantities have a direction attached to the magnitude. Egaa qaamoleen safartamoo biroon immoo magnitude biratti maal qabu? Kallattii qabu jechuudha. Akkuma maqaa isaanii irraa hubachuu dandeessan keessattuu afaan Oromoon isaa baay'ee namaa gala jechuudha. Kaldhabee kallattii kan hin qabne, kalqabee kallattii kan qabu jechuudha. Hamma qofaan kan ibsamu scalar jennaan jechuudha. Hammaa fi kallattiidhaan kan ibsamu vector yookiin kalqabee jennaan jechuudha. They cannot be described by a number and a unit only. Egaa isaan kunniin immoo maal qofaan hin ibsamanii? Lakkoofsa fi yuunitii qofaan hin ibsamanii. Lakkoofsi fi yuunitii qofti immoo maal jedhamu jenneerra? Magnitude yookiin immoo size jedhamu jenneerra. Thus, physical quantities are grouped into two. Egaa physical quantitiin bakka lamatti qoodamu jechuudha. Kallattii qabaachuu fi dhabuu isaanii irratti hundaa'anii. These are scalar quantities, kaldhabee, and vector quantities, kalqabeedha jechuudha. Kalqabeedha. Scalar quantities are physical quantities that are described only by their magnitude but not direction. See? Egaa physical quantity yookiin qaama safartamoo hammasaa qofaan ibsamuun maal jennaani? Kaldhabee yookiin scalar quantity jennaani jechuudha. Examples are distance, mass, time, temperature, energy, work, pressure, etc. Baay'ee tarreessuu dandeenya jechuudha. Kallattii isaanii irraa dhimma kan hin qabne jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataan tokko 50 meetir per sekondiidhaan deemaa jira yoo jenne waa'ee maalii isaa dubbanne? Waa'ee saffisa isaa dubbanne jechuudha. Waa'ee saffisa isaa dubbanne jechuudha. Garuu konkolaataan tokko 50 meetir per sekondiidhaan gara bahaatti deemaa jira yoo jenne maaliin ibsine? Ariitiidhaan ibsine jechuudha. Gara bahaa kallattiitti daballee jechuudha. Kanaafuu wanti ibsama isaa irratti hamma isaa qofaan ibsame kan kallattiin ittiin dabalamne hundi maal jennaani? Kaldhabee or scalar quantity jennaani jechuudha. Ifa isinii ta'eera jedhee namana. And then what is vector quantity? Vector quantities are physical quantities that are described by their magnitude and direction. Isuma sila dubbanne jechuudha. Kalqabee kan jennuun immoo qaama safartamoo kallattii isaa fi hamma isaatiin ibsamu. Qindoomina lamaaniitiin jechuudha. Qindoomina lamaaniitiin hammis ni barbaachisa, kallattiinis ni barbaachisa. A vector can be represented either by a single letter in bold face. Egaa akkamitti akka bakka buusnu dubbachaa jira jechuudha. Qubee tokko kan bold face ta'e gurraacha'ee kan barraa'e yookiin immoo qubee gubbaa isaa irratti maal qabu? Xiyya qabu jechuudha. Mataa isaa irratti xiyya qabuun bakka buusna jechuudha. For example, displacement can be represented as argitanii inni kun hin gurraachofne jechuudha. S maal ofirraa qaba? Xiyya ofirraa qaba jechuudha. Or bolded face S. Amma kun kalqabee ta'u yoo gurraacha'ee barraa'es keessattuu yeroo qalamaan barreessitan egaa gurraachessuun kun beekamuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu mala fayyadamtu jechuudha. Xiyya gubbaa irratti barreessitu jechuudha. Isin yeroo kaalkuleeshiniiwwan garaagaraa gaggeessitan xiyya gubbaa irratti barreessitu jechuudha. Maalidha? Warra maal ta'aniif? Vectors warra ta'anii yookiin immoo kalqabee warra ta'aniif jechuudha. When expressing that the car moves 50 km/h to east. Egaa inni kun isaan jala dubbadhee wal fakkaata jechuudha. Konkolaataan tokko gara kallattii bahaatti 50 km/h deemaa jira yoo jenne this gives full information about the velocity of the car that includes magnitude and direction. Argitanii amma informationii guutuu odeeffannoo guutuu nu kenna. Hammi isaa meeqa? 50 km/h. Kallattiin isaa gara kami? Kallattii bahaatti jechuudha. Kanaafuu kuni maal ta'uu nu agarsiisa jechuudha? Velocitiin vector quantity ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Examples are displacement, acceleration, force, wan baay'ee kaasuu dandeenya jechuudha. Weight akkasuma forceiti. Isaan kun hundi isaaniitu maalidha jechuudha? Kalqabeedha yookiin immoo kallattii wajjin ibsamu jechuudha.
egaa qabiyyee har'aa keessatti inni xumuraa unit conversion jijjiirraa unitiiti jechuudha. Egaa barattoota baay'ee isinitti tolaa akka jiru nan amana. Isinis chaanaalicha haaraa taatan subscribe godhaa. Anaanis ni jajjabeessitu. Akkasumas isinis baay'ee fayyadamtu jechuudha. Akkasumas viidiyoowwan like share gochuu hin dagatinaa. Mallattoo yaadachiisas banuu hin dagatinaa notification batanii jechuudha. Yaada qabdan immoo fooyya'insa barbaachisu maal akkamitti akka isiniif hojjedhu koomentii keessatti naaf barreessaa. Yaadni keessan na utubaa na barbaachisa waan ta'eef yaada keessan naaf barreessuu hin dagatinaa. Amma akkamitti yuunitoota ilaalleerra egaa jijjiirraa yuunitii ni barbaachisa. Yuunitoota akkamitti jijjiirra kan jedhu kaalkuleeshin isaanii ka'umsa akka isinii ta'uuf waan muraasa har'a kan ilaalu ta'a jechuudha. Unit conversion refers to the process of changing one unit to another measurement unit by multiplication or division by the conversion factors. Egaa jijjiirraa yuunitii jechuun adeemsa yuunitii tokko irraa gara yuunitii biraatti jijjiiruudha jechuudha. Maalidhaan yookiin baay'isuudhaan yookiin hiruudhaan. Maaliin baay'isne conversion factors kan jedhaman jiru jechuudha. Hirmaattota jijjiirraa kan jedhaman kun hariiroo isaan walii qaban irratti hundoofne jechuudha. Fakkeenyaaf meetirii tokko seentimeetira 100 yoo ta'e yoo meetira gara seentimeetiraatti jijjiiruu barbaanne 100 baay'isna. Yoo seentimeetira immoo gara meetiraatti jijjiiruu barbaanne lakkoofsa nuu kenname 100 irraa jechuudha. Isuma kana jijjiirraa yuunitii jechuun yuunitii tokko gara yuunitii biraatti jijjiiruudha. Yookiin baay'isuudhaan yookiin hiruudhaan. Maaliin hirraa yookiin maaliin baay'isna hariiroo isaa waliin qaban sanirra yookiin immoo conversion factors kan jennu san fayyadamne jechuudha. Units are converted to numerical values and are expressed with scientific notations. Egaa yuunitoonni gara gatii lakkoofsatti ni jijjiiramu jechuudha. Maaliin ibsamuu danda'u akkasumas scientific notationiidhaan yookiin immoo mala saayinsawaa fayyadamnee ibsuu dandeenya jechuudha. Conversion of unit table used to convert the units. Egaa teebiloonni garaagaraa yookiin immoo hariiroo jechuu dandeenya. Hariiroon yuunitoota gidduu jiru beekuun yuunitoota gara tokko gara yuunitii biraatti jijjiiruu nu fayyada jechuudha. When a bigger units are converted to smaller ones, the multiplication method is used. Egaa akkuma sila dubbadde yuunitoonni gurguddoon gara yuunitoota xixiqqaatti yommuu jijjiiraman malli baay'isuu hojiirra oola jechuudha. Fakkeenyaaf yuunitii guddaan kiloomeetira. Kiloomeetiri tokko meetira meeqa? 1000. Kanaafuu kiloomeetira gara meetiraatti ilaala. A bigger unit to a smaller unit. Kiloomeetira tokko gara meetiraatti yoo jijjiiruu barbaanne kiloomeetira nuu kenname fakkeenyaaf kan nuu kenname 5 kiloomeetira yoo ta'e hariiroon kiloomeetiraa fi meetira gidduu jiru 1000 waan ta'eef kiloomeetira 5 meeqan baay'isna? 1000 baay'isna jechuudha. Kanaafuu 5 kiloomeetirri meetira meeqa ta'a jechuudha? 5000 meetira ta'a jechuudha. In the same way, when the smaller units are converted to bigger units, the division method used. Egaa maluma wal fakkaatan yommuu immoo yuunitoota xixiqqaa gara yuunitoota gurguddaatti jijjiirru malli hiruu hojiirra oola jechuudha. Malli hiruu hojiirra oola jechuudha. Fakkeenyaaf yuunitii xiqqaa sakandii fudhannu. Sakandii fudhannu. Sakandii 5 gara daqiiqaatti yoo jijjiiruu barbaanne from smaller to bigger yoo jijjiiruu barbaanne 5 sakandii hariiroon isaan gidduu jiru meeqadha? Conversion factors kan jennuun 60 jechuudha. 5 sakandii meeqaaf irra jechuudha? 60 hirreet 5 hiruu 60 suni maal luutaa jechuudha? 5 hiruu 60 suni maal luutaa jechuudha? Daqiiqaa keenya nuu ta'a yookiin immoo sa'aatittis akkasuma jechuudha. Egaa sa'aatitti, sa'aatii waggaatti yookiin immoo waan barbaanetti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yuunitii gurguddaa gara yuunitii xiqqaatti yommuu jijjiirru conversion factorii keenyaan ni baay'isna. Yuunitii xixiqqaa gara yuunitii gurguddaatti yommuu jijjiirru immoo conversion factorii keenya maal goona jechuudha? Ni hirraa jechuudha. Example mee fakkeenyota haa ilaallu. The distance between two houses is 200 meter. What is the distance in centimeter, kilometer and millimeter? Egaa amma yuunitiin kun meetiraan nuu kenname jechuudha. Meetira gara seentimeetiraatti fi gara milimeetiraatti yommuu jijjiiru yuunitii guddaa gara yuunitii xixiqqaatti baay'isaa jira jechuudha. Kanaafuu conversion factorii keenya ni baay'ifna jechuudha. Gara kiiloomeetiraatti yommuu jijjiiru conversion factorii meetiraa fi kiiloomeetira gidduu jiruun maal goona jechuudha? Ni hirraa jechuudha. Ni hirraa. Mee fakkeenya isaanii ilaallu baay'ee salphaadha. Kennamni keenya fageenya meeqatu nuu kenname? 200 meetiraan nuu kenname jechuudha. Solution. Ilaala ammasitti. Meetiri tokko egaa amma A jalqabna A irratti amma seentimeetiraatti jijjiira jechuudha. Meetiri tokko walqixa ta'a 100 seentimeetira yoo ta'e 200 meetirri seentimeetiraan meeqa ta'a yookiin immoo S distaansii jechuudha. X jechuu dandeessu mallattoo gaafii kaa'uu dandeessu jechuudha iddoo kanatti jechuudha. Then maal gootu jechuudha? Multiply criss cross.
qaxxaamura baay'istuu jechuudha. Bifa kanaan qaxxaamura baay'istuu jechuudha. Erga qaxxaamura baay'istaniin booda maal ta'a? 1 meter times s or distance equals to 200 meter times 100 centimeter. 100 centimeter. Then gama lachuu maal gootu jechuudha? Meetira tokko tokkoon hirtu sentimeetira qofa hambifachuuf jechuudha. So when you divided both side by 1 meter, s is equals to again we can simplify 1 meter by 1 meter. Again here meter by 1 meter. Simplify gochuu yookiin immoo salphisuu dandeenya jechuudha. Sana booda gama kanatti eentu nu hafe? S qofatu nu hafe jechuudha. Asii S qofa yookiin fageenya keenya nu hafe seentimeetirri keenya meeqa ta'a jechuudha? Amma 200 baay'isuu 100 ta'a jechuudha salphumatti. Yookiin immoo conversion factoriin keenya 100 jenneerra kallattumaan osoo piroosesii kana akka beektaniif akka isin eegaluuf malee kallattumaan yuunitii guddaa irratti xiqqaatti jijjiiruudha waan ta'eef conversion factoriin isaa 100 kallattumaan 200 baay'istanii argachuu dandeessu jechuudha. So S is equals to duwwaa afur qabna waan ta'eef meeqa ta'a jechuudha? 20,000 centimeters ta'a jechuudha. 20,000 centimetera ta'a jechuudha. Kiloomeetiratti hojii jirru akkam ta'a? Kiloomeetiratti immoo akkuma sila isiniin jedhe conversion factorii keenya beekuu qabna jechuudha. Meetira tokko meeqa jenneera? 1 meter is equal to 0.001 kilometer or 1 times 10 raised to minus 3 kilometer. Yookiin immoo tokko irra 1000 kilomeetira yookiin immoo salphumatti kiiloomeetiri tokko 1000 meetira jechuu dandeenya jechuudha. Conversion factoriin keenya 1000 waan ta'eef kanaafuu 200 1000 firuudha jechuudha. Amma dhumarratti wanti nuyi hojjennu 200 meeqa firraa 1000 firraa jechuudha. Okay. Tokko meetirri mee isa kana haa fayyadamnu 1 over 1000 kilometer yoo ta'e 200 meetirri fageenya S dhaan bakka buusee jechuudha. S jedheen fayyadamee meeqa ta'a kan jedhu. Akkuma silaa sana ammas maal goona? Criss crossii baay'isna jechuudha. Piroosesii biraan qabu criss crossii baay'isna. Then criss crossii yommuu baay'isnu yookiin qaxxaamura yommuu baay'isnu isa kana arganna jechuudha. 1 meter times S equals to 200 meter times 1 over 1000 kilometer. Then isa kana yommuu baay'istan xumura irratti maal gootu jechuudha? Gama lachuu meetira tokkoon hirtu jechuudha. Divided by 1 meter. Both side gama lachuu 1 meetira tokkoon yommuu hirtan meetiraan bada jechuudha. Gama kanaas gamasiis meetiraan bada jechuudha. Then kan nu hafu S is equals to kan argitanii dhumarratti maal goone jechuudha? 200 1000 irra jechuudha. Yuunitii xiqqaa gara yuunitii guddaatti jira waan ta'eef jechuudha. Dhumarratti maal arganna jechuudha? 200 meetirri meeqa ta'a jechuudha? Duwwaa tuqaa 2 kiiloomeetira or 0.2 kiiloomeetira ta'a jechuudha. That's it. Okay, caa milimeetiratti inni kunis salphaadha jechuudha. Isiniyyuutti xumuruu dandeessu. Kanaafuu salphumatti maal goona jechuudha? 1000 baay'isnaa jechuudha. 1000 baay'isneet xumura irratti kan argannu maal ta'a jechuudha? Isteeppiiwwan amma jedhe sana hunda hordoftanii akka isiniif galuufi malee kuni homaan barbaachisu jechuudha. Xumura irratti duwwaa 5 qabaanna waan ta'eef 200 milimeetirii ta'a jechuudha. Isa kana isinii galeera jedhee yaada. Inni kun hunda irrattuu ni hojjeta jechuudha. Mee amma conversion between units of length haa ilaallu. Bu'uura kanneen ta'an jechuudha. Hundaafuu ilaaluu dandeenya. Kan bu'uura kan ta'an isaan kanneen waan ta'eef yuunitoota isaanii isinis ni beektu muraasa isaanii haa ilaallu. Fakkeenyaaf milimeetirii tokko meetiratti meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa duwwaa tokko meetira. Kana jechuun maal jechuudha? Meetirii tokko milimeetira meeqa jechuudha? 1000 jechuudha. Seentimeetiris akkasuma duwwaa tuqaa duwwaa tokko meetira. Kana jechuun meetirii tokko 100 seentimeetira jechuudha. Deesimeetiris akkasuma duwwaa tuqaa tokko meetira. Kana jechuun meetirii tokko immoo deesimeetira 10 jechuudha. Deekaameetira kan jennuun immoo meetiratti meeqadha jechuudha? 10 meetira jechuudha. Heektoomeetira 100 meetira ta'a jechuudha. Kiloomeetira ni beektu 1000 meetira ta'a jechuudha. Maayil amma asitti kan isaan laalle kun maalidha jechuudha? Metric system unit kanneen jedhamanii jechuudha. Garuu kitaabilee garaagaraa keessatti wantoota kana ni dhageessu waan ta'eef asirratti isinii kaa'ee jechuudha. Maayil kan jennuun jira jechuudha. Imperial system unitidha. Maayiliin tokko 1.60934 kilomeetira. Kilomeetira hammanaati maayilii tokko jechuudha. Maayilii hamma kan amma Yuuroop keessatti yeroo baay'ee maayilaan ibsu jechuudha. Fiilmiiwwan garaagaraa keessatti akkasumas qophiiwwan saayinsii garaagaraa keessatti fageenya maayiliidhaan ibsuun baratamaadha jechuudha. One light year amma bara ifaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Bara ifaa kun meetira meeqa jechuudha? 9.46 times 10 raised to 15 meter. Egaa light year amma fageenya qaamolee hawaa gidduu jiru yeroo baay'ee kiloomeetiraan ibsuun nu rakkisuu danda'a jechuudha. Maal fayyadamnee ibsina jechuudha? Light year fayyadamnee ibsina jechuudha. Fermi kan jennus jira jechuudha. Fermi kan jennuun immoo fageenya baay'ee xiqqaa ta'e ibsuuf kan itti fayyadamnudha. It is 1 times 10 raised to negative 15 meter. Egaa inni kun immoo yuunitii baay'ee xiqqaa ta'edha. Angstram kan jedhamus jira jechuudha. Angstramiin tokko
1 times 10 raised to minus 10 meetiridha jechuudha. Foot miila kan jedhamu ammas kun naannoo British keessatti kan itti fayyadamamaa turedha jechuudha. Bal'ina 0.3048 meter. Egaa 1 foot is 0.3048 meter jedhamee beekama jechuudha. Kanaafuu isaan kanallee argitan haaraa isinitti hin taane jechuudha. Inchiin tokko immoo naannoo 2.54 times 10 raised to minus 2 meter yookiin immoo seentimeetira 2.54 jechuudha. Fakkeenyaaf sarartuuwwan hundi isaanii inchii fi maal qabu seentimeetira qabu jechuudha. Kanaafuu inchii tokko jechuun seentimeetira 2.54 yookiin immoo 2 times 2.54 times 10 raised to negative 2 meetiridha jechuudha. Isaan kana kan biraas jiru isin maddoota garagaraa fayyadamtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Exercise 2.8 fakkeenya jechuudha. Exampleidha. Exercise kana akka fakkeenyatti ni dhiyeessu jechuudha. Faayidaa yuunitiin garagaraa maaliif nu barbaachisa kan jedhuuf achumaan deebii argattu jechuudha. Which one of the following is suitable unit to measure the distance between the earth and the moon? A millimeter, B kilometer, C centimeter, D meter, E all. Amma gaa kamtu mijataadha kuni beekamaadha jechuudha. Amma millimeetiraan fageenya lafaa fi addeessa gidduu jiru ibsuudhaaf baay'ee rakkana lakkoofsa guddaa nu jalaa dhufa jechuudha. Seentimeetirillee akkasuma meetirillee akkasuma. Kanaafuu moor filatamaa kan ta'e isa kami jechuudha? B kiiloomeetira fayyadamnee ibsinaa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti jechuudha. Kanaaf yuunitiin hundi yeroo itti barbaadamu qaba jechuudha. Waan baay'ee fageenyi isaa baay'ee xiqqaa ta'e fakkeenyaaf dheerina paartikilii yookiin immoo atamii tokko kiiloomeetiraan safaruu hin dandeenyu jechuudha. Naanoomeetirii fayyadamuu dandeenya, piikoomeetirii fayyadamuu dandeenya. Unity baay'ee xiqqaa ta'e fayyadamna jechuudha. Two, which one of the following is a suitable unit to measure the diameter of electric wire? Argitanii amma immoo diameter electric wire ni beektu shiboo elektirikii mana keessatti fayyadamnu. Diameterii amma kiiloomeetiraan safaruu dandeenya? Baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafuu unity baay'ee xiqqaa ta'e kana keessa xiqqaa kan ta'e eenyudha? Miilimeetira fayyadamnee safarraa jechuudha. Deebiin keenyas maal ta'a jechuudha? Millimeetirii ta'a jechuudha. 3. A hydrogen atom has a diameter of about 10 nanometer. Egaa hydrogen atomiin maal qaba jechuudha? Diameetirii 10 nanomeetirii qaba jechuudha. Nanomeetirii tokko jechuun maal jenneera? 10 raised to minus 9 meetiriidha jechuudha. So diameetirii kana maaliin ibsi jedha? Express this diameter in meters, in millimeters and in micrometers. Kanaan ibsi jedha. Mee isa kana maaliif waa'ee dheerinaa irratti jijjiirraa dheerinaa fakkeenya sila hojjanneera jalqaba irratti isin ofii keessaniif yaala. Let this question be your role. Egaa mee gahee keessan haa ta'u. And let me know in the comment box. Na hordofuu keessan, si'aayinaan hordofuu akkasumas immoo shaakala keessan jajjabeessuuf illee baay'ee barbaachisaadha. Gaafilee kana dafati yoo tokko qofa yoo hojjettanii yoo ni ga'a jechuudha. Yookiin meetira qofatti yookiin milimeetira qofatti kan barbaadan jijjiiraati comment box keessan haa kaa'a. Okay, relationship between units of mass. Amma immoo unitoota hangaa gidduu hariiroo jiru ilaalla jechuudha. 1 milligram is 0.001 gram. Kana jechuun giraamni tokko miligiraama meeqa? 1000 jechuudha. Seentigraam 0.01 gram. Egaa giraamni tokko seentigraamii 100 jechuudha. Deesigraam akkuma silaatti jechuudha. Deesigraaminis immoo 0.1 gram. Kanaafuu giraamni tokko deesigraamii 10 jechuudha. Deekaagraam giraama meeqa ta'a? 10 giraama ta'a jechuudha. 1 hektoogiraam 100 giraama jechuudha. 1 kiloogiraam 1000 giraama ta'a jechuudha. 1 stone kan jedhamu jira jechuudha. 1 stone 6350.29 gram. Pound kan jedhamu jira jechuudha. Imperial system unit dha jechuudha. Isaan kun immoo giraama meeqa ta'a jechuudha? 453.592 giraamsiidha. Pound. Ons. Onsiin tokko immoo 28.3495 giraamsiidha jechuudha. Fakkeenyaaf electronic compact scale manneen yaalii garaagaraa keessatti jiran isaan kanallee ni ibsu jechuudha. Poundii fi onsii kanaan illee ni safaruu jechuudha. Fakkeenya kunis Gilgala keessan keessaa kan fudhatame jira. In one of the pounds of the bean balance, the mass is 3 kilogram, 900 gram, and 90 gram. Again, 5 gram are placed. Egaa 3 kilogram, 900 gram, 90 gram, 5 gramatu paan baalaansii keenyarra maal ta'e gama tokkoon ta'e gama bitaa yookiin mirga isaatiin ta'e jira. What amount of mass should be placed on the other side of the bean balance to make it balanced? Egaa wanti kun akka wal madaaluuf hanga meeqatu wal taa'uu qaba jedhu. Salphumaan kun deebiin kun baay'ee beekamaadha. Hanga kana hunda walitti daanet hammuma hanga kana gama mirgaatiin keenya gama bitaatiinis keenya jechuudha. Garuu yuunitoota kana wal fakkeeffachuu qabna. Yookiin sadan kana 900 giraama, 90 giraama fi 5 giraama kana maalitti kiloogiraamatti jijjiiruu qabna. Yookiin immoo 3 kiloogiraama kana gara giraamatti. Kanaafuu inni salphaan 3 kiloogiraama gara giraamatti jijjiirree walitti daane inni argannu sun deebii keenya nuu ta'a jechuudha salphumatti. Giivaniin keenya isa kana beekamaadha. Kunoo hanga keenya fakkeenyaaf isaan kun gama bitaa kanaan taa'e yoo jenne
hangaafatamne isa gara kanaan jiru meeqadha kan jedhudha jechuudha. So jalqaba maal gochuu qabna? First we should change all masses to the same unit. Wal fakkeeffachuu qabna jechuudha. So inni salphaan kam jenne 3 kiloogiraama gara giraamatti jijjiirrachuudha. Maaliif gana hanga 3 kiloogiraamatti jijjiirurra ishee kana gara giraamatti meeqan baasna? 1000 baasna jechuudha. 1000 yoo baasnu 3 kiloogiraamni 3000 giraama ta'a jechuudha. Inni kanaafuu hunda isaanii yemmuu walitti ilaanu meeqa dhufarra jechuudha? 3000 ida'uu 900 ida'uu 90 ida'uu 5 giraama 3995 giraama isa garana jiru arganne jechuudha. Isa gara jiru arganne jechuun isa garana jirus arganneerra jechuudha. So the answer is 3995 giraamii ta'a jechuudha. Baay'ee salphaadha. Fakkeenyota garaagaraa galgaloota garaagaraa of keessaniif shaakala. The relation between different units of time. Egaa hariiroo immoo yuunitoota yeroo gidduu jiru muraasa isaanii haa ilaallu amma. Daqiiqaan tokko sakandii meeqa? 60 jechuudha. Sa'aatiin tokko daqiiqaa meeqa? 60. Sakandiitti 3660 baasuu 60 jechuudha. One day sa'aatii meeqa qaba? 24 qaba jechuudha. One week torbeen tokko guyyoota meeqa? 7 qaba jechuudha. One year guyyoota meeqa qaba? 365 qaba jechuudha. Akkasuma yuunitoota kana naanoo, maayikiroo, piikoo gochaatii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, example. How many hours, minutes and seconds are there in a day? Egaa guyyaa tokko keessa sa'aatii meeqa, daqiiqaa meeqaa fi sekondii meeqatu jira jedha jechuudha. Egaa formulaa keessan bakka buusuudha jechuudha. Formulaa keessan bakka buufuudha. Giivaniin keenya waan dheedha taayimiin nuyi qabnu. Kanaafuu taayim teebilii keenya ilaalle yookiin immoo konvershin teebilii keenya ilaalle guyyaan tokko meeqa jennee rarreessina? Meeqa jennee 24 houriidha jechuudha. Deebii isaa arganneerra jechuudha. 24 houriidha. Inni lammaffaan minute. So inni lammaffaan kanaafuu maal jedha sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 yoo ta'e sa'aatiin 24 immoo daqiiqaa meeqa ta'a? Kiriskroosii baay'istuu sanaan booda maal argattu jechuudha? Waliin baay'istanii dhumarratti houriidhaan bada miniitii keessan tafa kaalkuleeshinii hojjettanii xumurarratti kaa'uu dandeessu jechuudha. Xumurarratti kaa'uu dandeessu jechuudha. So one day is equals to 1440 minutes. Egaa guyyaan tokko amma kana jechuudha. Kaalkuleeshinii cheek godhaa isinis saayintifik kaalkuleetarii yoo qabaatan ni filatama jechuudha. Inni sadaffaanis akkasuma jechuudha. Ofii keessaniyyuu itti jiruu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan hariiroo isaanii barreeffattanii erga hariiroo isaanii barreeffattaniin booda miniitiidhaan bada xumurarratti sakandii meeqa akka qabu guyyaan tokko bifa kanaan kaa'uu dandeessu jechuudha. Naannoo sakandii 86,400 qaba jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyeen irraa kana fakkaata jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti immoo boqonnaa haaraa boqonnaa sadaffaa motion straight line sochii daandii sirrii irraa kan ilaallu ta'a. Kanaafuu ammasitti yaada keessan naa kennuu hin dagatina. Chaanacha subscribe gochuu hin dagatina. Share like gochuus hin dagatina. Mallattoo yaadachiisas banuu hin dagatina. Waan nafaana turtaniif baay'ee galatoomaa. Isin jaaladhaa. Fayyaa nagaa naaf ta'a.